بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواس كينا واسبلا أمة ورمودا كتابة أولي قبر ما هنجفت كان الله أكبر أستاذ عمر الفاروق شبابه دردرة لفاد فاك إيرو حيو تآجر المكينة وبليس كينا qoxisuu kenna kitaaba isaa argineerra hedduu nutti tole addunyaa kana irratti amata tokko keessatti kitaaba miliyoona 1,500 oltu oomishama guyyaadhaan waggaadhaan biyya keenya keessatti kitaaba miliyoona 1,500 amataan oomishamu kana keessa magaazina dabalatee peeparii adda addaa dabalatee kitaaba waan jedhamu afaan 84 barraa'ee kitaaba 250 qofattu oomishama biyya USA'tti anga bara 2013 kitaaba 600 miliyoona tokkotti oomishama yeroo ammaa kana keessatti irra caalaa kitaaba miliyoona tokko olii biyya takkitti oomisha sunu USA keessatti oomishama hawaasni sun qaroominni isaa bakki inni amma gahe sadarkaan amma inni irra jiru akkitti inni addunyaa bulchaa jiru waan kitabarraa barruurraa barreessuurraa hubachuurraa dubbisuurraa beekurraa argame jechaadha gara biyya keenyaatti yoo deebinu immoo kitaaba 250 amata tokko keessatti oomishama kitaaba kana keessa kitaabni afaan oromootiin oomishamu immoo hagam ta'a asirraa ilaaluu hin dandeessanii parsentitti yogguu deebisnu namni tokko ummata miliyoona 120 oltu biyya kana keessa jira jedhamee yaaddama kana keessa immoo average yoo deebisnu namni tokko amata keessatti fuula 6 qofa dubbisa jechaadha. Hedduu dubbisuun isaa amata tokko keessatti fuula 6 dubbisa average-dhaan. Fuula 6 kana immoo walitti deebisnee nama dubbisuuf yoo qoonne namni miliyoona 119 ol kitaabaan waliin beeku jecha argisiisa. Miliyoona 119 ol kitaabaan waliin beeku. namni kitaaban dubbisne namni waan dubbisne namni barruulee adda addaan dubbisne maaliin addunyaadhaan wal baraa kan jedhus gaafii guddatu keessa jira jechuudha rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala awwala jalqabatti iqra jedhee qur'aana rabbii buuse fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika ya rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama waa beekatu waa hojjeta hujiin dura beekumsatu dursa beekumsaaf immoo dubbisutu dursa dubbisuuf immoo addunyaa hubachuutu dursa namni of hin beekne namni waan beekne namni addunyaa hin beekne duniyaa isaas akhiraa isaas geggeeffachuu hin danda'u kanarraa kan ka'e yeroo hedduu namni fuula tokko gadi barreessee jennaan barruu kana gabaabsii warra jedhutti koomentii irratti argama jechaadha feesbuuk irratti yuutuubii irratti bakka fedhetti haa ta'u mana barumsaa sogguu seenne ijoolleen mana barumsaa keessatti barattu barsiisaa boordii irratti sa'a dheeraa barreessu hin jaallatan haasaa malee haasaa deemaa jirus haasaa qulqulluu haasaa bareedaa haasaa nama qaru haasaa barumsa irraa fudhatanis namni daawwachaa jiru hin jiru yuutuubii hogguu seentan barruulee adda addaa waan faayidaa qabu waan ummata barsiisu waan duniyaaf ta'u waan akhiraa ofiitiif ta'u namni dhaggeeffatu hin jiru yookaan sirba yookaan muuvii adda addaati yookaan immoo waan bu'aa hin qabne irratti yeroo keenya qisaasaa jirra kanarraa kan ka'e warri waa barreessu warri kitaaba maxxansu hamilee kitaaba maxxansuu hin qabu jechaadha kitaabni immoo yoo maxxanin yoo barraahin dhaloota irraa dhalootatti hin darbu wanni feesbuuk irraa deemu wanni tiktok irraa deemu wanni sooshaal miidiyaa garagara irraa deemu imooshinaal waan ta'e waan yeroo gabaabaati malee waan dhaabbataa waan hin ta'iniif ilmi namaa bifa lama waa argata pain and pleasure jetti faranjiini dhukkubarraa waa barata yoo dhukkubsate waa barreessa yoo laalaan itti dhagahame waa barreessa laalaa san hawaasa sanii dabarsa gara lammaffaatiin immoo yoo gammade yoo gammachuun itti dhagahame yoo wanni hojjetu sun gaarii ta'e gammachuu sanirraa ka'ee waa barreessa nuti gaafa dhukkubsannus barreessineen kennu gaafa gammannus barreessineen kennu laalaan kennas qilleensa irratti hafa dhukkubni kennas qilleensa irratti hafa naareeshiniin addunyaa irratti deemu tirrikt wanni jedhaniin seenaa wanni jedhaniin kun abbaan fedhe akka barreessee akka fedhetti barreessee nuu kenna kitaaba saniin namni nu mormachaa deemu kana waan ta'eef akka ummata islaamaatti
akka hawaasa Oromootti waa barreessuun waa dubbisuun waa quba qabaachuun wal quba qabaachuun kitaabaan waa walii dabarsuun dhaloota dhufu egeree dhufuuf kaayyoo qabatanii galma ofii kaa'anii tarsiimoodhaan adeemsaan karooraan hawaasa dhufaa jirutti dhaloota dhufaa jirutti dhaamsi nu dabarsisuun karaa kitaabaatiin karaa viidiyootiin karaa oodiyootiin karaa barruutiin yoo hin darbin seenaa qofa ta'ee wal mormii kaasa waan ta'eef barreessuun dirqama kenna waan barraa'ee dubbisuun dirqama kenna nama barreessoo hamilee kennuun dirqama kenna warri barreessitan immoo abbaan fedhe haa dubbisu abbaan fedhe haa dhiisu dhaloota biraatti itti kaa dhaloota dhufutti dubbisuuf deema seenaa ta'a ragaa ta'a hamileen keessan akka hin cabne akka barreessitan dhaloonni lafaa dhufaa jirtan immoo barumsa keessan irra cimtanii barruu keessan barreessitanii hawaasa lafaa dhufuuf ilmaan keessaniif dhaamsa akka dabarsitan amaanaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasan obboleessa keenya Ustaaz Sufiyaan waa hedduu nama keessatti uuma. Ilmi namaa addunyaa kanarratti khaasiyyaa qaba. Waan uumama rabbiin uume kanarraa ittiin addaa. Wanni sun maali? Dhagahuu, hubatuu, barreessuu, dubbisuudha. Wanni afran kun waan rabbiin ilma Aadamiif qofaaf kenne namni biraa uumamni biraan qabu. Laaftuu isinitti hin fakkaatin ni'maa addunyaa tana keessa jirturraa ni'maa irra guddooti. Fakkeenyaaf amma wanni nuti irraa dubbachuu jirru kitaaba barreeffame irraa dubbatu jirra. Kitaabni kun dhagayameeti, hubatamee, barreeffamee eegasii dhaloota biraatiif dubbifama. Laafaa isinitti hin fakkaatin qaroomni jaarraa tokkorraa jaarraa lama daaddabiru. Wahuma fedhan addunyaa tana irratti kitaabaa malee dabruu hin danda'u. Tana sirriitti hubadhaa. Wanni sagaleetis waan afaati, wanni feesbuukiitis, wanni tiiktookiis, wanni maareetis mirqaana waan yeroodhaati. Addunyaa tanarratti wanni seenaa qabu kitaaba barreeffame. Namni amma dhiisee biraa kutee beeki. Namni waan qaroome seeti, waan ammayyoome seeti, dimii dhagee waan hundaa'u bakka irraa dim jettee wallaalee baaraga keessa jira. Addunyaa tanarratti beekumsa wanni ja'an, hayyumma wanni ja'an, ulamaa'i wanni ja'an, doktor wahuma feeti jeeti waan addunyaa tanarratti firiin ilma namaa nama jechuun bakki keessaa nama ta'u sun barruu barreeffamte irraa waan dubbifame sani. Sheekha jechuun bar firii kitaabaati. Doktora jechuun maali? Firii kitaabaati. Bilchana kitaabaati. Akkasuma jaarraa hunda keessatti nuti arra seenaan, taarikhni, ka islaamummaa, ka sahaabaa, ka rasuulaa hundi taarikha wanni ja'an wanni isiin dabraa jirtuun markabni waan san fe'ee nutti as baase. Yaa akhi alkitaab addunyaa tanarraa wanni waa baadhatu wanni akka kitaaba addunyaa tanarra hin jirtu. Dooniin hanga baadhatu qabdi kiiloo. Kitaabni immoo kiiloo miliyoona biliyoona meeqa baadhata kitaabni tokko. Jaarraa kanarraa jaarraa kaanit dabruuf biyya tanarraa biyya taanit dabruuf qaroomina wanni ja'an guddina dagaagina barnoota wanni ja'an sun hundinuu waan kitaabaan fe'amee deemaati. Kitaaba xiqqaa tokkoon yaa jara keenya kitaaban tuffatina kitaaba jechuun barsiisaadha. Barsiisaa uleen qaban kan dubban kan nyaan kan dhuyne bahii baasii kan qabne wa yeroo hedduu namni keenya waan jubeeta aboo namni keenya kitaaban dubbisu kitaaban barreessinaa tuffii kitaaba keessa jira tuffii wanni tuffatanii hafte malee kitaabaa miti. Kitaabni jiruu tana keessatti qaroomina jaa qabadha. Kitaabni seenaadha, kitaabni dagaagina, kitaabni guddina. Wagguu waan kana jiru nama waa barreessuu irra jeenumsuu qofaaf osoo hin tahin ifaa addunyaa tanaati kitaabni. Fakkeenyaaf ifa na keessa jiru, ifa si keessa jiru, ifa abalu keessa jiru, kabiraatti dabruudhaaf karaa kitaabaatiin malee hin jiru. Akka ja'an maa kutiba qarra wa maa hufiza farra jaanii dur wagguu kitaaba qaraanu kana jaanii nutti himan. Wanni sammuu keessatti seef godhatte ni nama dheeysiti. Takkaasii kutaa'uu biraa. Yookaan isii si biraa kuta. Yookaan si biraa kuta yookaan isii si biraa kuta. Wanni barreeffame immoo qarra achumatti hafti jaan dhaloota dhufuuf hafti. Dhalootatti wanni ergaan dabartuun barruudhaani. Kanaaf kitaaba obboleessi keenya Umar Al-Faaruq barreesse irratti ergaan hin qabu. Addunyaa tanarratti barsiisaan kitaaba irra umrii dheeratu hin jiru jaan. Namni bar yeroo muraasa jiraata. Ati ilaalcha keessa jiru tokko maal jaanu lamaan وراء كل فكرة وراء كل كتاب فكرة ووراء كل فكرة خطوة إلى الأمام جان كتابه هند دوبا
ilaalcha namni kitaaba san katabee fi jira ilaalcha san duuba immoo fuulduratti tarkaanfachiisuu hawaasa ifiitiif santu keessa jira kanaaf kitaabni ifaadha barsiisaa umrii kan dheeratu barsiisaa kan firii yeroo takkaa firii jaarraa tokko jaarraa kaanit dabarsu bifa sanii ilaallee kitaabni ammas yeroo hedduu waan ilaalu beektaa waan namni nama dubbaturra waan namni taa'ee nama barsiisurra wanni hawaasa keessatti kitaabarra faaneessu hin jiru namni tokko kophaasaa mana isaa galee hoggaa waa dubbisu bakka namni tokko hin jirretti ergaan sun sammuu isaa keessatti hafti ati kitaaba kana namni naan dubbisnee namni hedduun hin binne nama hedduu bira hin geenye jechuu laalta kitaabni tokkichaan ergaa ati nama kuma tokko irratti yeroo takkaaf dabarsiturra isaaturra ergaa hafaadha kanaaf kitaaba laaffisinaa ergaan tun ergaa ilaalcha barruu Umar al-Faaruq qofa laaltuu miti isa namni waa barreessu ilaalcha barreessiif qabaa ilaalcha san duubas ummata fi tarkaanfachiisuu keessa jira tahee ammoo hawaasa keenyaa wanni jennu nama waa barreessu deeggara nama waa barreessu cinaa dhaabbadha nama waa barreessu barreessu sanirra gargaara ifumaafu barreessa ni arraan tana namni waa hayyumma jaan namni maal jambeeta makmaaksa tokko jira aqlu rajuli fi qalamihi jaan nama tokko hayyuu ta'uu qaruuxee ta'uu aqila ta'uu wanni beekaniin qalama isaa keessa beekta namni hayyuuleen nu dura dabre hundi qaroominni isaa dagaaginni isaa aqliin isaa beekumsi isaa karaa inni itti dhufeen qalama sanii namaa'u qalamaan madaalan laaffisnee ilaaluu hin qabnu wanni waa barreessuudha ka barreessuufis ka barreeffamuufis hawaasaafis hedduu barbaachisaadha reefu obbo Sufiyaan gizee obboleessa keenya Ustaaz Sufiyaan gizee yeroo inni namni biyya tanaa hoggaa namaa hiran nama tokkotti fuula jaha dubbisaa waggatti hoggaa inni jiru hedduu na dhagayameen bar amma faa keessaa kitaaba qofaa ibar namni mobaayila irraa waa dubbisuu danda'a wanni hundi lakkumaan wanni ammayyoomaa deemu kun lakkumaan dhiyaachaa deemti waa dubbisa waa dubbise barreessa ergaan si keessatti haftee akka bilaash hin taane hawaasa keessanitti dabarsaa kanaafuu obboleettii keenya Umar al-Faaruq waa barreessuu keetiif hedduu sirraa gammanne fakkii namni sirratti halaallatu jenna si cina dhaabbanna si deeggarraa baga barreessite siin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar al-Faaruq jettani jalqabaa Umar al-Faaruq adabattii kan keessan achumatti itti nuufuuf jennaan matuma isaatiif iyyuu adabattii haasaa sana adaba haasaa qabattee jirtu sana akkuma sanatti itti nuufuuf kanarra guddisuu kanarra dagaagsuu kanarra bareechuudhaan baay'ee fireemworkii wayii kaayyattee keessatti akkati deemaa jirtu nan argaa. Ana biraa fa'ii haqiiqaa qabda haqinatti qabdu maal inni yeroo hedduu naan mari'attaa waan si dhibu bilbilli ati irratti ergite hundi isaa hin bade hundi isaa ergan kitaaba sana hanga tokko laale jechuudha kitaaba sana hundi isaa hin bade tokkoon cabe tokko malduma inni bu'ee ni dhabe lafoonni bu'ee ni dhabe dhiifaman si gaafadha kan jalqabaa kan lammaffaa immoo waa'ee jarrii kun haasaa oolan kana akka biraatti ilaalan immoo kana jechuun namni waan dubbisuuf waan dubbisi waa tokko bu'aan qabuuf waraqata lakkaa'uun maal na godha maaliif dubbifte jalqaba maaliif dubbisuudha akaate jalqaba maal keessatti argachuuf jalqaba warri waa barreessu yeroo argatee barreessee bar abwaanii faanii fitaabeerii heera fitaabeerii addunyaa kanaaf namni kaa'e utuu lafa taa'eetti qophaa'ee miti kan inni qopheesse gaala taa'eetu barumsaa jedhee bakka tokko irraa ka'ee bakka tokko dhaqaa jiruuti kan inni barreessuu jalqabe fitaabeerii heera fitaabeerii addunyaan kun hundis irraa gargaaramaa jirtu kan abwaaniifaati boorri isaa dhiirtii dhugumatti immoo yeroo abwaaniifaa kitaabni sun hin qaraamne wanni ibnu Jawziin ibnu Kasiir gaafa albidaayatu wanni hayaa kitaaba lafa kaa'u mujallada ammattii kana miti namatu hamlee keessatti deemsee nan dubbatti deebi'e namatu keessatti hamlee deemse malee hanga albidaayatu wanni hayaa jalqaba hanga xumuraatti jedhe namni kitaaba kaa'aa takka mee hamlee dhuma namichi sanaa laata hamlee akkamii qaba namichi sana mee hamlee inni kitaaba barreessuudha qabu addunyaan kun jalqaba hanga xumuraatti dhiira isaa abbaatu eenyutu kana qopheesse beekabbo isaanii rakkoo haasa'u kanaan dura afaan amaariffaatiin sinkisaar jedhamee kitaaba qabu sinkisaar jechuu an waggaa meeqa booddeen dheengadda tafsiira isaa dhaga'e maa isiin sinkisaariin kun sinkisaaritti
warri waa barreessu gariin xiqqoo barreessu waa guddaa namatti kenna gariin immoo waan silaa ilma namaa kana barbaachisu kataba laakiin nuti yoo akkama taanu yeroo addaa kana keessatti yeroo keenya sooshaal miidiyaan dhukkeen irraa kaasaa jira jara keenya eega hangattiisuuf yaani feesbuukii irratti buna itti barreessu sanaan hin dheerase jettanii maal jarri kitaaba fuula kuma barreessaa jiran yoo abbaan nagaa taa'aa jiranii jennaan maaliif jennaan nuun kun nuun galle ofumaafuu hin galle kitaaba keessa of barbaaddadhu lammaffaa ergaaniin siidhaamu maa inni kitaaba Umar ibn Faariq qofaa miti isa siif barreeffame miti isa sitti barreeffame maaliif hin dubbifne maa an karaa kana kallattii kanaan kan hin lalaatu jedhana isa nuu barreeffame qofaa miti isa nutti barreeffame si laalaa malee mee qaatama jira wabalu jennee si naasofnu naasa'u kam bara 1984 maayyii irratti tokko ka'ee kitaaba isaa beeksisu ta'a maqaan dhabu beeksisu kam 84 waa'ee bilisummaa hawaasa keenya irratti bilisummaa barbaacha irratti ka'eeti kitaaba wayii maqaa moggaafatee inaasa wammas kitaaba wayii yaasa'ee achi keessaa eega gaafa sanaatiyan isa nuuf barreeffame qofaa miti isa nurratti barreeffame kan hin barbaadu jalqaba maal nu gochuuf nu of hin agarru barreeffama ji'a 5 ja'an yookaan 8 darbe faffaca'e hamma inni nu gargaare barreeffama gabaabaa tokko kan jarri kan harkaa miliqxee baatee jennaanii hamma baay'ee nu gargaare kallattiin jedhi ilaaltu manatsabeen jarri naajiraan jarri nuuf kaayyatan hawaas nuuf kaayyata of eeggannoodhaaf nummoo waan akka sanarraa of qusachuudhaaf of eeggachuudhaaf namarratti waan goonuudhaaf of qopheessuudhaaf waan sirratti hojjetame beekuun gaariidha kun hundi isaa daawwitiin dheessa kitaaba keessa jira hawaasa keenya miidiyaadhaa guyyaatti sa'aatii meeqaa kenninu yookaan daqiiqaa meeqaa kenninu kana tilmaamnee lafaa kaayyannu tiiktookiin banamee magaalaan suni biyya guurratee feesbuukii keessaallee yuutuubii keessaallee dachaafatee of iskatti qabatee qaba yeroo ammaa kana keessa bakka nu jirutti waamnamoo bakka nu jirutti itti dhahinaan gaafii beeksisaati kanaaf mee magaalaa miidiyaa kana keessa al tokko magaalumattuu gabba'uudhaafu hidhanneen dursa hidhachuu dursa hidhannaa dursa kanaaf ni kitaaba keessanii ofa barbaaddannu kitaabni yoo isiin galiin footoo nama du'e ta'a footoon nama du'e keessumatti ilaalee goofareen isaa kana ture jedhee akka amma kitaaba yeroo ammaa kana qaraamu irra caalaan isaa jechuudha abbaa rabbi irraa mata godhe mala footoo nama du'e jechuun kitaaba hin qaraa maaliif akka qara'u hin beeku buluu kan qaraa maaliif akka qara'u hin beeku maal akka qara'u beeka maaliif akka qara'u hin beeku ijoollee maal namichaa maal taate yoo jette maa shiriyaanee gaafan jedha wanni itti qaraatuuf yoo siin galle maal isaa hiidhame eddee kamiin isaa irraa hiidhama kanaaf kitaaba qara'uu keessatti gahaasaa danuusaa aasaa silaa namni sagantaa dheeraatti fudhate utuu waan kanarraa sa'a 10 haasa hinaan jettanii sa'a 10 guutuu nan haasa sa'a 10 maaliif jedhan waan dhibamne jiru waan ta'eef hawaasa keenya mee kitaaba isa Umar al-Faariq barreesse kana ulee maaliiti ulettiini jedhee ulee injifanneeti ulettiin sun ulee maaliiti eenyuun isa jedhamu wajjin achi keessa maqaan maaliisiitu ulee maqaan moggaasaan hulaa namni ittiin kitaabatti seenu keessaa isa guddaadha moggaasaan waa dha'uufis ulee waa kitaabni ulee wayin dhawanii jechuudha maal inni waa lama kaastanii uleedhaa fi kan amma kaastan jecha waan waa ittiin dhahan hidhannoodha ustaazni hidhannoo kaasee ustaaz Jamaal immoo ulee kaase jalqabumaayyuu qaalama jedhama hayyoonni akkas jedhaniin qaalama qawwee fi qalama jedhama qawween nama tokko ajjeesti qalamni jila guutuuf balleessa qaalamii jedhamee beekama dhaloota kanaa dhufullee dhaloota asindura darbee seenaa isaa ajjeesa dhaloota irra jirus jiruu isaa balleessa dhaloota uf dura dhufus karaa isaa harkaa balleessa kanaaf hayyoonni maal jedhu qaalamaan keessaa qaa tokko qabadhu jedhan qawween tokko nama tokko ajjeesa qawween biraas yoo dhufe nama lammaffaa ajjeesa kitaabni tokko garuu biyya guutuu ajjeesee deema kana waan ta'eef sadarkaan kitaaba hidhannoo ati jennaaniini naa dhufe hidhannoodha kitaabni hidhannoodha hidhannoo akkamiiti hidhannoo rasaasni isaa keessaa dhumuu hin dandeenye yoomiyyuu taa'ee oomishu akkana kuno hidhannoo immoo har'as yoo barbaachisaa ta'e biyya ijaaruu danda'a bitattis mirgattis hundaayyuu qajeelchuu kan danda'u kanaaf qaalamii kana keessaa qaa irra guddoodha
keessaa qabachuun dirqama kennaa jechuu barbaadeeti hidhannoo jennaan. Waa xiqqoo sitti dabaladhuuga. Mucaan kun mucaa guddatu inni guddisaa jechuu isinitti dhaammanna. Kitaaba isaa dubbisuu qofatu hin ta'in maaliif akka barreesse namni kun of barreesse irra caalaansa. Of haasa'a bar. Ofuma haasa'a bakka jiru sana irraa haasa'a. Isaan immoo bakka madda irraa beekumsa biraa itti guduunfattu lafaa qabda moo itti jirtaa jechuu isin dhaammanna. Maaliif jennaan umriin isaa umurii ammallee waa kunuunfatu guddatu umurii ammallee gara fuulduraatti illee bu'aa guddaa hawaasa kanaa buusu jedhee waan eeguuf fangaa fi kana gaafadhee bakka irraa madda gurguddaa isaa hayyoota beeksota ulamaa wajjin hidhata jajjabaa qabaachuu isa barbaachifte jechuun dhaammadha. Kitaaba biyya keessatti ba'aa jiran hunda isaa isa nuuf barreeffames isa nutti barreeffames isa nurraa barreeffames akkasumas kitaabni tokko waggaa darbe madda walaabuu dhaynee hoborsotti uummatatti dhaammanne ture. Hawaasa keenya kanas qubanuu qabadha. Waan naannoo sana keessatti ta'e ani dubbadhu kitaabicha haasa'u baheeraa barreeffamee dhume jedhanii akka majarii jirantu yoo kan inni maxxansine godhe inshaallah rabbi jedhe maxxanfamnaan isin bira ga'uuf ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواس كينا حواس بلا أمة ورمودا كتابة أولي قبر ما هنجفت كان الله أكبر أستاذ عمر الفاروق شبابة دردرة لفاد فاك إيرو حيو تآجر المكينة وبليس كينا qoxisuu kenna kitaaba isaa argineerra hedduu nutti tole. Addunyaa kana irratti amata tokko keessatti kitaaba miliyoona 1,500,000 oltu oomishama guyyaadhaan waggaadhaan. Biyya keenya keessatti kitaaba miliyoona 1,500,000 amataan oomishamu kana keessa magaaziina dabalatee peeparii adda addaa dabalatee kitaaba waan jedhamu afaan 84 barraa'ee kitaaba 250 qofattu oomishama. Biyya USA'tti hanga bara 2013 kitaaba 600 miliyoona 1 oomishama. Yeroo ammaa kana keessatti irra caalaa kitaaba miliyoona 1 olii biyya takkitti oomisha sunu USA keessatti oomishama. Hawaasni sun qaroominni isaa bakki inni amma gahe sadarkaan amma inni irra jiru akka ittiin addunyaa bulchaa jiru waan kitaabarraa barruurraa barreessuurraa hubachuurraa dubbisuurraa beekurraa argame jechaadha. Gara biyya keenyaatti yoo deebinu immoo kitaaba 250 amata tokko keessatti